Mukafal amale inni hojiin idilee ammaan kana dhaabbatee jira. Dhimma mucaa waggaa 13 osoo reebicha nama hojjechiisuu baqattuu gamoo arfaffaarraa kuftee yeroo adda addaatti akka ishee reebus shamarreen kun poolisiitti mudubbataniiru. Yeroo amma Burtukaan hospitaala Yekkaatit 12 keessaa bahuun fayyaan ishee haala gaariirraa akka jirus maniiru. Hayyuun aadaa fi seenaa Oromoo wiixata boqotan obbo Sintaayyoo Tolaa akkamiin yaadatamu? Firaa'ol Balaay saganticha sinii dhiyeessa. Dhaabbilee fayyaa Itoophiyaa keessattuu hospitaalota mootummaa tokko keessatti qoricha qaama hadochuu fi wal'aansa baqaqsanii hodhuuf murteessaa ta'e irratti hanqinni mudachuu hakiimonni fi namoonni kaanillee torbee darbe irraa qabee miidiyaa hawaasaa irratti kaasaa turan. Ministeerri fayyaa federaalaas gosa qorichaa qaama hadochuuf fayyadan keessaa isa saaksaa miitooniyam jedhamu irratti hanqinni uumamuu fuula feesbuukii irratti ibseera. Hanqinni kun hojii wal'aansa baqaqsanii yaaluu irratti rakkoo attamii uumee jechuun hospitaala Minilikitti ispeeshaalistii qaama hadochuu yookaan anesteeziyoolojistii kan ta'an Dr. Boonsaa Haabuluu dubbiseera. Wiixata torban darbeeraa jalqabee guyyaa 8tiif hojiin dhaabbateera. Hojiin amma hojjetamaa jiru hojii yaada ariifachiisaa emergency kan jedhamu qofadha malee inni hojiin idilee ammaan kana dhaabbatee jira guyyaa 8. Kanaaf sarjarii yookiin immoo wal'aansa baqaqsanii hodhuu gosa kamiyyuu kennuudhaaf qorichi kun barbaachisaadha jechuudha. Ammaan kanatti qorichi kun yaala baqaqsanii hodhuu kamiyyuu yeroo jalqabnu baay'ee barbaachisaa kan ta'ee fi isa malee almost hojjechuun ni rakkisa. Alternative kan biraa qoricha bakka isaa bu'uu kan danda'u qorichi ta'ee jiraachuus garuu guutummaa guutuutti hojii isa kana raawwachuu waan dandeenyeef yaala baqaqsanii hodhuu kamiyyuu keessaayyuu yeroo guyyaan qabamee fi gaafa akkasii si hojjetama kan jedhamu sana hojjechuun baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Innumti amma emergensiif immoo qorichoota baay'ee muraasatu hunnumaa fi isa emergensiif dubartoota ulfaa warra baqaqsanii hodhuutiin ta'anii fi balaa adda addaatiin warra baqaqsanii hodhuun isaan barbaachisuuf qofa qoricha baay'ee muraasatu jira. Ammaatti oduun ni dhufa jedhamus hin jiru waan ta'eef ammaan kana irratti hojiin hundumtuu dhaabbatee jira. Qorichi kun dhabamuutiin namni miidhame namni lubbuun darbee jira kan isin beektan. Miidhaa yeroo jennu isa dhabuurraa kan ka'e ammaan kanatti warra emergency jedhaman yaala ariifachiisaa warri isaan barbaachisu hedduuf isaaniif kaawwatame waan taa'ee jiruuf qorichoonni muraasan nu hafan isaaniif waan ta'ee jiruuf balaa akkasii kan geessisu hin jiru garuu dhukkuboonni dafanii wal'aansa argachuu qaban ariifachiisaa osoo hin ta'in idilee maatiin kan hojjetamuu qabu isaan dhaabbatanii jiru waan ta'eef namoonni hedduu as turuurraa kan ga'e magaalaa gurguddaa iddoo namoonni hedduun kan dhufan bakka adda addaa baadiyyaarraas waan ta'eef tartiiba isaan eegan sunis durumayyuu dheeraadha. Iddaan immoo qorichi kun dhabamuurraa kan ka'e guyyaa 2-3 torban tokkos gaafa hojiin dhaabbatu tartiib inni namoonni eeguu qaban sun dabalaa deema sanarraa kan ka'e ikonomikaalii namni miidhama dhukkuboonni hedduunis yeroo isaatti baqaqsanii hodhuun otoo raawwatamuu danda'u yoo hojjetamiin hafe inni sunis rakkoo isaan geessisuu danda'a. Amma irratti garuu sababa isaatiin waan hin dhageenye qabu sababa sanaatiin balaan uumame yookiin namni du'e. Warri jiran bakka bu'uu danda'u balaarraa ooshuu yookiin immoo hamma dhufutti kan isin eegsisuu danda'anidha warri qorichoonni warri hafan warri jiran. Qorichi bakka isaan bu'uu danda'an jiru isaaniitiinis itti fufuun ni danda'ama garuu dhukkuboota gosa tokkoof qorichi namni jedhe kun guutummaa guutuutti barbaachisaadha. Tajaajila dhiyeessii qorichaa Itoophiyaatti Daayirktara sabquunnamtii kan ta'an obbo Awwal Hasan hanqinni qoricha kanaa sababa maaliin mudatee deebisanii argachuufis maaltu hojjetamaa jira jechuun gaafanneerra. ቲፒኤል ሊስታችን ውስጥ ካስቀመጥናቸው 12 በላይ ናቸው። ቆሪቾታ ቃማ ሀዶቻን ዮኪን አንስቴዥያ ተሬቢታ ኬሰ ጅራን 12 ኬሳ ቶኮ ቆፋረትዳ hanqinni kan mudate dheesiin qorichaa yeroo kamiyyuu akkamumu kan godhu tokko rakkoo dursanii tilmaamuu dhabuudha. Baay'inaan bitamee fayyadamni isaa immoo dabaluu danda'a. Qorichooti anesteejiyaa yookiin qaama hadoochan immoo biyya alaati waan dhufaniif cancalli bitaa qorichoota kunneen irratti rakkoon boodatti hirkifachuu uumamuu mala. Dhimma kana furuuf atattamaan biyyoota ollaa irraallee oomisha kana geejiba qilleensaan torbee kana keessa galchuu fi hanqina uumame sirreessuuf ministeera fayyaa fi qaamota dhimmi ilaallatu wajjin hojjetamaa jira. ኢፌዴሪ ጤና ሚኒስቴር ጋርና
magaalaa Finfinnee bulchiinsa Lammii Kuraatti shamarreen dararaa warra manaa baqachuun gamoo darbee arfaffaarraa kufte amma fayyummaan ishee haala gaariirra jira jechuun poolisiin hime. Poolisiin magaalaa Finfinnee namni shamarree kana mana isaatti galchee hojjechiifataa ture kan daa'imatti hiraarsaa turuun himatame yeroo ammaa gaaddisa seeraa jala jira jechuun himeera. Waan shamarree kana mudate irratti namoota ijaan argan poolisii fi waajjira dhimma daa'immaniif dubartootaa irraa namoota dubbisnee gabaasa qindeessineerra Hamza Hussein. Dhalli namaa uumama sirna tokko uummatee waliin jiraatu yoo ta'u sammuu isaatiin yaadee wal deeggaree waliin jiraachuun bineensota kaan irra fooyyee qaba. Haa ta'u malee yeroo baay'ee seerri uumaa cabee inni humna qabu isa humna hin qabne, inni aangoo qabu isa aangoo hin qabne, inni maallaqa qabu isa hiyyeessa yookiin harka qalleessa iraarsuun ni mul'ata. Kanneen yakka akkanaa raawwatan keessaa tokko maatii hojjettoota fidanii mana keessatti hojjechiifatanidha. Keessattuu magaalota keessatti hojjettoonni manaa dararaa garagaraatu irra ga'a. Wayita abdii kutatan lubbuu isaanii baasuuf murteessu. Taateen tibbana magaalaa Finfinnee keessatti raawwate gama kanaan haalli jiru yaaddessaa ta'uu mul'isa. Kutaa magaalaa Lammii Kuraa jedhamu keessa kondominiyeemii jiru tokko keessatti namichi daa'ima shamaraa mana isaatti hojjechiifatu reebichaan erga hiraarsee booda daa'imattiin umuriin ishee ganna 13 ta'ee gamoo darbii afuraffaarraa of darbite. Taateen kun akka lakkoofsa Itoophiyaa eebila 21 2014 kondominiyeemii Samii jedhamu keessatti mudachuu namoonni ijaan argan poolisiif waajjira dhimma dubartootaaf daa'immaniitti himan. Akka isaan jedhanitti guyyaa sana namni kun daa'imattii yeroo dheeraaf reebaa ture. Erga isheen of wallaaltee booda bishaan itti facaasee isheenis ammas reebamuura jettee gamoorraa of darbite. Daa'imattiin baaxii suuqii gamoo jala jiru irratti kan kufte yoo ta'u namoonni naannoos kaasanii hospitaala Yekkaatit 12 jedhamutti geessan. Hanga gabaasni kun qophaa'utti daa'imattiin lubbuun jirti. Daa'imni kun osoo akka baaxii suuqii irratti kufte kallattiin lafatti kufteetti ta'ee lubbuun ka haftu miti jedhan kanneen yeroo ijaan argan. Daa'imattiin erga gara mana nama kanaa dhuftee amma waggaa 3 ta'eera. Umuriin ishee amma waggaa 13. Kanaafuu umuriin ishee waggaa 10tti mana kanatti galte jechuudha. Dubbii himaan poolisii magaalaa Finfinnee Komaander Marqos Taaddasa akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 5 2014 BBC'tti akka himanitti namichi yakka kana daa'imattii irratti raawwate to'atameera jedhan. Bulchiinsa Lammii Kuraatti itti gaafatamtuun dhimma daa'immaniif dubartootaa aanaa 5 aadde Lalisee Bilaattaa dabalaa garuu namichi wabiin akka gadhiifame odeeffachuu BBC'tti himte. Jiraattonni kondominiyeemii Samiit 2 namni daa'ima kana reebuun shakkame hidhaa guyyootaan booda gadhiifamee dallaa keessatti mul'achuu BBC'tti himaniiru. Aadde Lalisee Bilaattaa dabalaa daa'ima Burtukaan jedhamtu kana balaan kun mudachuu duras shamarreen ganna 12 achuma naannawa amma badiin dhaqqabetti reebichaa fi dhamaatiin itti hammaannaan foddaan yeroo utaaluuf jettu qabannee poolisiif kennine jechuun dubbatan. Komaander Marqos Taaddasaa namichi daa'imattii reebee karaa haadha isheetiin shamarree kanaaf fira ta'uu fi magaalaa naannoorraa akka fidan himan. Yeroo adda addaatti akka ishee reebus shamarreen kun poolisiitti himuu dubbataniiru. Yeroo ammaa Burtukaan hospitaala Yekkaatit 12 keessaa bahuun adaadoo ishee bira akka jirtu ibsanii fayyaan ishee haala gaariirra akka jirus odeeffannoon isaan naqqabuu himaniiru. Odeessaalee gaggabaabotan darbaa dhaabonni gargaarsaa Oxfam fi Save the Children biyyoota Afrikaa bahaa hongeen miidhaman keessatti namni tokko garaagarummaa sakandii 48 balaa beelaan du'aaf saaxilamaa jedhan. Gabaasa har'a baasaniin balaawwan akkanaa hambisuun otoo danda'amu hamma yoonaa qolachuun akka hin danda'amnes himaniiru. Boolli baay'ee guddaa fi ajaa'iba jedhame lafa balaan baala sammuu hadoochan Meeksikoo irraa gara Ameerikaatti ittiin dabarsan argame. Aangoonni Ameerikaa boolli lafa jalaa kun jiraachuu erga mirkaneeffatanii booda dhoksaatiin hordoffii taasisaa jiru. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Hayyuun aadaa fi seenaa Oromoo obbo Sintaayyoo Tolaa gaafa wiixataa akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 8 bara 2014 du'aan boqachuu hordofee dhaabbilee fi namoonni gadda isaanii ibsaa jiru. Obbo Sintaayyoon sirna gadaa dhaabbata UN UNESCOodhaan hambaa kiliyyaa dhala namaa ta'uun akka galmaa'u gumaacha olaanaa taasisuun maqaan isaanii ni eerama. Sirni awwaalcha obbo Sintaayyoo guyyaa har'aa magaalaa Sabbataatti raawwate. Qorataan aadaa fi seenaa kun akkamiin yaadatamu? Daayiriktarri Inistituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo obbo Dirribaa Tarrafaa obbo Sintaayyoo akkanaan ibsu.
Namni kun nama hayyuudha, hayyuu seenaati. Nama seenaa barate. Digirii tokkoffaa, digirii lammaffaa isaa seenaadha kan inni barate. Seenaadhaas barsiisaa kan ture jechaadha. Seenaa uummata kanaa beeksisuu, sirna gadaa kanaa biyya keessattis biyya alaattis beeksisuu keessatti nama shoora olaanaa qabudha. Akkasuma Irreecha Oromoo irratti illee hojii guddaa hojjechaa turedha. Sirni gadaa hambaa xiyyaa dhala namaa ta'ee dhaabbata barnootaa saayinsii fi aadaa biyyoota gaamtoomaniitti yookiin yuuneeskootti akka galmaa'uuf hojii isaan hojjetan yoomiyyuu uummata Oromoo biratti kan dagatamu tirgaa dubbachuudha. Giddu gala aadaa Oromoo amma magaalaa Finfinneetti ijaarraaf kana wajjin ol qabatanii yeroo jalqabaatiif dhagaan bu'uuraa ammaa ta'u 1998 ilaalchisee barreeffamootaa fi qorannoowwan adda addaa gaggeessaa kan ture. Nama dhagaa bu'uuraa sun akka kaa'amu gochuu keessattis mootummaa wajjin hojii guddaa hojjechaa turedha dubbachuudhaaf. Meetarii hojiilee isaanii keessaa maxxanfamanii kan uummanni dubbisuu danda'u tarii kan miiltoo isaanii waliin gareedhaan barreessanis ta'uu danda'a ni jiru. Egaa hojii isaan hojjetan akka dhuunfaatti isaan kitaaba dhuunfaadhaan barreessanii waan hin jenne. Kitaabota seenaa nuti barreessine akka waliigalaatti biiroo seektara aadaa fi turizimii jalatti seenaa Oromoo majaarraa 16ffaa kan jedhu kana, seenaa Oromoo majaarraa 20ffaa kan jedhu kana, seenaa Oromoo fi hundeeffama magaalaa Finfinnee kan jedhu kanaa fi seenaa Oromoo fi qabsoo uummata Baalee kan jedhu, sirna gadaa Oromoo Machaa kan jedhu kana dabalatee kitaabota hedduu barreessinee jirra. Afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Ingiliziitiin achi keessa obbo Sintaayoon gareedhaan tiimii sun keessa qindeessuurraa kaasee amma hirmaachuutti hojii guddaa nama hojjetee darbeedha jechaadha. Dhibeeta isaatiin boqachuu isaanii dhageenye sa'aatiiwwan dhumaa maal fakkaatu turan maaltu ta'e? Kan si dhibu obbo Sintaayoo kaleessa hojii hojjennu qabnaa waliin biiroo kootti waliin hojjechaa turre naannoo sa'aatii 4 walakkaa. Asuma kaafteeraa kana keessatti kan si dhibu waliin jireenyaannee turre buna wajjin dhugnee turre. Achi deebi'anii biiroo isaaniitti deebi'anii anis biiroo kootti deebi'ee hojii hojjechaa turre. Daqiiquma 30 booda deebi'anii ijoollee namamanii nukkubee biiroo isaatti jedhani. Achi fuunee gara hospitaalaa geessine. Bee tajaataa jechaadha. Hospitaala erga dhaqee boodas dubbachaa ture. Akkas amma daqiiqaa 10 akkas 15 ta'u tilmaama. Laphee koo kana na dhukkubaa jechaa turani. Bariis immoo yeroo maqaa naannoo kaafeedhaa giddu gala aadaa Oromoo turre keessattis sanbataa fi dilbata xiqqoo na dhukkubaa ture. Laphee koo kana na gubaa xiqqoo daddabaan ture. Giddumaan dhufe naan jechaa ture. Fayyaa turani gaa hin dubbatu hin deemu. Achis gahanii akkasitti na dhukkubaa iddoo kana koo na dhukkubadhanii doktoroota faana haasaa turan amma daqiiqaa 10 amma 15 sanuma booda daddabaa deemanii. Waggoota 12 oliif obbo Sintaayyoo akka beekan kan himan ogeessi aadaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Olaanaa Tashoomaa obbo Sintaayyoon hojii bal'aa hojjetanii garuummoo hanga hojjetan hin dhaadheffamne jedhan. Bara 2002 irraa ka'eeti kan hin beeku. Akka lakkoofsa Habashaatti jechaadha. Hundeen bu'uura misooma aadaa Oromoo har'aa kun obbo Sintaayyoo Tolaa ta'uu isaaniiti. Keessattuu yuuniskoon sirna gadaa akka galmeessuuf yeroo jalqabaatiif waggaa 16 dura nama yaada dhiyeessanii bara 2009 gadaan akka yuuniskootti galmaahuuf nama shoora guddaa taphatanidha jechaadha. Paarkiiwwan gaarreen Baalee iddoon seenaan duraa Malkaa Qunxurreedha. Roonqi Soofumar Dirreen Sheek Huseenis kaadhimummaadhaan hamba addunyaa ta'anii yuuniskootti akka galmaa'aniif nama yeroo jalqabaatiif sanada kaadhimeessummaa hojjetanii yuuniskoodhaaf dhiyeessan keessaa ogeessota warra jalqabaati. Barnoota sirni gadaa kaarikulamii ta'ee kutaa 1 hanga 8tti akka kennamuuf yaada ka'umsaa mootummaadhaaf dhiyeessuu keessatti obbo Sintaayyoon nama shoora guddaa taphatanidha. Hundeeffama manneen murtii aadaa Oromoo mana murtii aadaa kana kan yeroo darbe caffeen labsiidhaan labsee yeroo ammaa kana bakkeewwan hedduutti hundaa'aa jiran kanaaf obbo Sintaayyoo wajjiniin taanee yaada ka'umsaa ammas mootummaadhaaf dhiyeessinee turre. Foorumii Irreechaa irratti waraqaa qorannoo yeroo hundaa kan dhiyeessu obbo Sintaayyoodha. Iddoon seenaa qabeessi Calanqoon Aanoleen kun lafa qabatanii akka ijaaramaniif yaadni obbo Sintaayyoon mootummaadhaaf dhiyeessan fudhatama argate. Har'aa bakkeewwan seenaa kun misoomanii argamu jecha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa asumaan raawwanne saganticha Hamzaa Huseen qopheessee ani immoo Firaa'ol Balaa isinii dhiyeessee gaaritti bula.